raadiyoo burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Ayyaana bara haaraa amajjii 1 bara 2025 ilaalchisuun ibsa jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattiirraa kenname. Duraan dursa abbaan dhimmaa guyyaa injifannoo kanaa kan taatan ajajoota, qondaalota, miseensota, deeggartootaa fi mararfattoota waboo hundaan baga guyyaa waboo amajjii 1 bara 2025 geessan. Uummata Oromoo fi lammiilee Oromiyaa biyya keessaa fi biyya alaa jirtan martinuu akkasumas hoogganoota adda bilisummaa Oromoo, miseensota adda bilisummaa Oromoo, deeggartoota adda bilisummaa Oromoo fi michootaa fi firoottan qabsoo bilisummaa Oromoo guutummaatti biyya lafaa kanarra jiraattan hundi keessan baga guyyaa seena qabeessa kanaan isin gahee jenna. Seenaa waboo keessatti sababa amajjiin 1 guyyaa waboo tahee akka kabajamu murtaa'uun isaa waboon marfata diinaa cabsee injifannoo addaa galmeessuun walitti dhufee haala ho'aa ta'een kabajuu isaa kan seenaan nuuf kennedha. Guyyaa seena qabeessa kanatti waraanni bilisummaa Oromoo amajjii 1 kan baranaa injifannoolee jajjaboo bu'aa ba'ii fi wareegama ulfaataa waboon baroota 6 jijjiirama siyaasaatu dhufe jedhamanii asitti galmeesse kan yeroo kamuu caalaa adda isa taasisudha. Haaluma kanaan wal qabatee lola ajjechaa fi saamicha addaan hin cinne kan mootummaa Itoophiyaa Oromiyaa irratti banee fi gochoota ayyaana laallattummaa, dantaa bulummaa, gantummaa gareen waboo fakkaatan maqaa abaa'oo waboo jedhee of moggaasee socho'aa ture afaan faajjii, burjaajjii fi fakkeessummaa calaqqisiisaa turerra aannee yommuu guyyaa waboo kana kabajaa jirru amajjii 1 guyyaa waboo fi bara haaraa 2025 baroota dabranii caalaatti kan adda isa taasisudha. Amajjiin 1 guyyaa waboo fi barri 2025 injifannoolee addaa isa taasisan keessaa nageenya waaraa uummata Oromoo fi wabii lammiileen Oromiyaa argachuu qaban akkasumas haala amma keessa jirruu fi keessa turre wareegama ulfaataa baafameen milkaa'ina guddaa galmeessisee burjaajii mooraa qabsoo hidhannoo keessaa dhabamsiisee olola waboo irratti taasifamaa tures cabsuu isaati. Kanaaf haalota fuula duraa keessatti waboo fi uummanni Oromoo tokkummaa fi toominaan nageenya isaa kabachiisuuf akka waloon socho'uu qabu jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattii qaama dhimmi ilaallatu hundaaf yaadachiisa. Kunis yommuu raawwatamu waan hundaan waboo cina dhaabbachuudhaan akka ta'u abdii uummata Oromoorraa qabuun akka ta'e hubachuu fi dabalataan daangaa Oromiyaa tiksuu kanneen nageenya uummata Oromoo booressan ofirraa adaba itti horuuf hojjechuu keenya ta'uu hubachuudhaani. Oromoo fi lammiilee Oromiyaa bilisummaa gonfachiisuu fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf harka wal qabatanii tokkummaa fi gamtaadhaan socho'uu akka qaban jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattiirra deebi'ee gadi jabeessee hubachiisuudhaan dhaamsa waliigalaa dabarsa. Injifannoon addaa waboon marfata diinaa cabsee amajjii 1980 keessa galmeessee ture kabajamuu guyyaa kanaatiif sababa ta'uu danda'een booda yeroo duraatiif injifannoo boonsaa waboon murna waboo fakkaataa fi humnoota qindoomina diinni tarsiimoo bobbaasee hunda cabsee amajjii 1 bara 2025 yommuu kabaju injifannoolee gurguddoo waboon goleelee Oromiyaa hundaa keessatti galmeessaa ture keessaa injifannoo adda isa taasisudha. Dhumarratti jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattii injifannoolee addaa hanga ammaa argaman irraa haala adda ta'e mo'icha guduunfaa bilisummaa lammiilee fi walabummaa biyyaa dhugoomsuuf daran jabaatee hojjechuuf qabxiilee asii gadii kanneeniin ejjennoo isaa ibsata. Tokkoffaarratti nageenya waaraa uummata Oromoo fi lammiilee Oromiyaa haala amansiisaa ta'een mirkaneessuuf hunduu gahee keessan akka bahattan. Lammaffaarratti waboo fi uummanni Oromoo lammiilee Oromiyaa keessaa fi alaa akkasumas lammiileen Oromiyaa fagoof dhiyoo jiran tokkummaan nageenya isaanii kabachiisuuf sochii gahaa akka taasisanii fi sochii waboo kana keessatti gahee isaanii akka bahatan kallattii akeeka. Sadaffaarratti uummanni Oromoo fi lammiileen Oromiyaa jiruu isaanii biyya ormaa keessa taasisan martinuu waan hundaan waboo cina akka dhaabbatanii fi gahee keessan akka bahattan. Afuraffaarratti daangaa Oromiyaa tiksuu fi birmaddummaa Oromiyaa eeguu fi kanneen nageenya waaraa uummata Oromoo booressan ofirraa adaba itti gochuuf hojjechuun Oromoo fi lammiileen Oromiyaa keessaaf alaa waboo cina dhaabbachuun qooda waloo akka bahattan. Shanaffaa isa dhumaa irratti
bilisummaa lammiilee Oromiyaa dhugoomsuu fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf lammiileen Oromiyaa biyya keessaaf biyya alaa jirtan hundi tokkummaan socho'uu fi safuuf duudhaa Oromoo kabajuu fi kabachiisuuf socho'uudhaan gahee isinirraa eegamu bahachuun yeroon isaa amma ta'uu akka hubatan jenna. Maayirratti nageenya sabtiinsaa fi tasgabbii waliigalaa argamsiisuuf akkasumas rakkoo daddaaqama siyaasaa hunda galeessa kan gaanfa Afrikaa keessatti uumamee fi furmaata waaraa fiduuf qoonni beektotaa fi hayyoota Oromoo fi ogeeyyota Oromoo biyya ambaa keessa jiran irraa eegamu olaanaa waan ta'eef dirqama haalli yeroo isinirraa barbaaddu bahachuuf gaheen keessan akkaan barbaachisaa ta'uu isin hubachiisuun jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifatti abdii guddaa isinirraa qabaachuu isaa gadi jabeessee dhaammata. Gadaan gadaa bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaati. Injifannoon uummata Oromoof. Amajjii tokko. Kumanda belata Amajjiin tokko uummata Oromoo biratti guyyaa waraana bilisummaa Oromootiif guyyaa simannaa bara haaraati. Uummanni Oromoo guyyaa gabrummaa jalatti kufe irraa kaasee bilisummaa fi walabummaa isaa deebifachuuf wareegama hedduu baasee jira. Waraanni bilisummaa Oromoos wareegamni inni baasee fi injifannoon inni galmeesse salphaa kan hin taanedha jechuudha. Kanaaf amajjiin tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo akka guyyaa injifannoo saba Oromootti akka kabajamuuf heera ABO aangoo 56 jalatti guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi simannaa bara haaraa jedhamee tumamee jira. Seenaa qabsoo bilisummaa uummattoota addunyaa hedduu yeroo ilaallu biyya ijaarrachuuf qabsoon hidhannoo qooda guddaa akka ta'e ni beekama. Biyyoonni qabsoo hidhannoo malee ijaarama jiru jedhanii himuun nama rakkisa. Qabsoon hidhannoo uummata tokko ijaaree hiriirsuu akkasumas jaarmiyaa fi sabboonummaa uummataa cimsuu fi hitichuu keessatti qoodni inni qabu guddaa fi safartuu akka hin qabne seenaa waraana bilisummaa Oromoo irraa barachuun ni danda'ama. Waraanni saba tokko injifannoo saba isaa raggaasuu, tiksuu, wabii fi gaachana ta'uu isaan hubatamaadha. Uummanni Oromoo erga biyyaa fi mirga isaa dhabee koolummaa Abashaa jalatti kufee eegalee bifa garaagaraatiin yeroon inni hidhannoo hin kaasne hin turre. Akeeka bilisummaa fi galii siyaasaa ifa jalatti humna ijaarameen kan qabsaa'u eegalee utubamuu adda bilisummaa Oromoo waliin ta'uunis ifa galaadha. Qabsoon bifa kanaan haga ammaa deemes uummata keenya galii bilisummaa fi walabummaa biraan ga'uu hanqatus tarkaanfii hedduu tarkaanfatee mirgoota hin tuffatamne hedduus Oromoo gonfachiisee qabsoo fuula duraafis bu'uura jabaa kaa'ee jira. Kanaafis haala amma deemaa jiru keessatti muuxannoo qabsoo hidhannoo haga amma gamaggamanii tarsiimoo fi tooftaa fuula duraa qiyyaafachuuf bu'uurri waraana bilisummaa Oromoo buusee fi tarsiimoo waraana diriirsee itti deemaa turee fi jiru hedduu ta'uun isaa beekamaadha. Qabsoon hidhannoo adda bilisummaa Oromoo jalatti adeemsifamee haala daran rakkisaa fi hacuuccaa jabaa keessatti eegalee gufuulee keessa fi alaa hedduun xaxamee ture. Haa ta'uutii qabsoo kanatti itti cichee qabsoo hadhooftuu gaggeessan mirgoota hedduu Oromoo gonfachiisee jira. Haala kanaan injifannoon qabsoon Oromoo haga ammaa galmeesse hundi sababa qabsoo hidhannootiin kan argaman ta'uu hubachuu qabna. Mirgoonni kunis kan galmeeffaman seensonnii fi uummanni keenya kuma hedduudhaan lakkaa'aman wareegama itti baasanii maatiin kuma hedduun itti diigamee qabeenyi hedduun itti dhabamee fi qabsaa'onni kuma hedduun itti dararamanii ta'uunis ifaadha.
wareegama kanneeniin alatti bu'aan argamuu fi sadarkaan dammaqiinsi uummata keenya har'a irra ga'ee fiduun hojii salphaa ta'uu hin danda'u ture. Gaaffiin Oromoo gaaffii haqaa ta'uu fi ajandaa siyaasaa gaanfa Afrikaa keessa seensisuun kan danda'e sababa qabsoo hidhannootiin ta'uun beekamaadha. Dhimma kana madaala isaa hubachuuf gaafa abaawoon ijaarame qabsoo eegalu haalli sabboonummaa uummata Oromoo maal keessa ture? Jireenyi uummata keenya addunyaa irratti hagam beekama ture jedhanii gaafachuu gahaadha. Dagaaginni sabboonummaa Oromoo har'a mul'atuu fi dhimmi Oromoo beekumsi naannoo fi addunyaa keessatti horates bu'aa qabsoo hidhannoo wareegama ilmaan Oromoo hedduudhaan argame ta'uun falmisiisaa miti. Mirgi hiree murteeffannaa uummata har'a diinni yoo xinnaate waraqaa irratti yookiin heera biyyaa jedhame keessatti kaa'ee beekuuf dirqame bu'aa qabsoo Oromoo hidhannoodhaan argamsiise keessaa isa tokkodha. Afaan Oromoo barruu hin qabne dhabama keessa turee fi afaan ittiin baratamuu fi hojiin mootummaa ittiin hojjetamu ta'uu danda'uun injifannoo galmeeffame keessaa isa tokkodha. Kunis kanarra ilmaan Oromoo miliyoonan lakkaa'aman ittiin baratan, hojjetan, barreessanii fi ittiin boonan ta'ee jira. Afaan Oromoo kun haala akkaan rakkisaa ta'e keessatti dirree qabsoo hidhannoo keessatti kan dagaage fi muuxxeeffamedha. Adda bilisummaa Oromoo ifaan uummata Oromoo fi addunyaa birattis beekumsa guddaa kan argate bara 1991 as jechuun ni dandeenya. Abaawoon teessuma eebla 1991 Londanitti yaadame turetti affeeramuu fi sana boodas mootummaa ce'umsa Itoophiyaa kufaatii dargii booda ijaarame keessatti qooda fudhachuun utuu hidhannoo harkaa hin qabne ta'ee hin yaadamu ture. Oromiyaan maqaafis ta'u bulchiinsa mataa ishee qabaachuun ishees sodaa diinni waraana bilisummaa Oromoo irraa qabuun ta'uun ni beekama. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoolee armaan olii galmeessee fi bilisummaa saba Oromoof jecha falmaa hadhaawaa gochaa ture ammas itti jira. Har'allee gootuwwan keenya guyyuu diina kuffisaa kufaa jiru. Kanaaf guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko kabajuuf ulfinaa fi guyyaa injifannoo ta'uun yaadannee oolla. Addi bilisummaa Oromoo amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo akka ta'u kan murteesse sababa malee miti. Innis bara 1978 walakkeessa irraa kaasee haga dhuma bara 1979tti abaawoon haalan rakkisaa keessa ture jechuun ni danda'ama. Yeroon kun yeroo lolli Somaaliyaa fi Itoophiyaa dhumate waraanni Siyaad Barree ari'amee ba'e mootummaan dargii humna abaawoo kan reef ijaaramee jiru dhabamsiisuuf duula wal irraa hin cinne itti bobbaasee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo Baale, Arsii fi Harargee keessatti duula kana ofirraa deebisuuf lola ciccimaa seene jira. Qunnamtiin isaa addaan cite ni faca'a yaaddoon jedhu illee guddaa ture. Qabsoon haqaa yommuu waan injifatuuf jagnoonni waraana bilisummaa Oromoo duula dargii ofirra deebisanii amajjii tokko bara 1980 walitti dhufanii ayyaana guddaa ayyaaneffatan. Bara 1980 irraa kaasee guyyaan waraana bilisummaa Oromoo bara baraan guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi guyyaa injifannoo ta'ee kabajamaa jira. Borus ni kabajama. Akeekni amajjii tokko itti kabajnu wal hubachiisuuf injifannoon qabsoo hidhannoon argaman yaadachuuf waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf waadaa keenya haaromsuuf hawwii Oromoon humna waraanaa jabaa ijaarratuun injifannoo karaa waraanaa argamsiisuun bilisummaa isaa bira gahu jabeessuuf sabboonummaa Oromummaa ijaaruun tokkummaa Oromoo cimsuun Oromoo humna jabaatti jijjiiruuf waraana bilisummaa Oromoo bakka jirutti haamilee itti horuuf ilmaan Oromoo mooraa diinaa keessa jiran akka of beekanii qawwee isaanii diinatti garagalchuun Oromoo humneessuuf hojjetan jajjabeessuuf seensonni waraana bilisummaa Oromoo jagnoonni Oromoo fincila diddaa kolonii diddaa gabrummaa mirga abbaa biyyummaa fi mirga hiree ofiin murteeffachuu Oromoof lubbuu isaanii dabarsanii kanneen wareegamni isaanii gatii malee akka karaatti hin hafne wal barsiisuuf kaayyoo abaawoo kan waraana bilisummaa Oromoo ittiin diina kuffisee kufaa jiru kana bakkaan ga'uuf loonni ammaa fi boruu waadaa isaa haaromsuun mootummaan akka qabsoo itti jiru jabeessuu fi itti fufu wal hubachiisuuf jaallan qabsaa'ota Oromoo bakka adda addaa jiran mana hidhaa daggala bobaa diina jalaa fi biyya hambaa jiran akka wal cimsanii waraana bilisummaa Oromoo cinaa hiriiruun tapha siyaasaa bifa hunda jabeessan dhaammachuufidha. Barri haaraa bara injifannoo bilisummaa badhaadhina gammachuu
quufa daadaa fi milkii uummata keenyaaf akka ta'u hawwii dabarfachuuf ayyaaneffannee kan oolu ta'uun beekamuu qaba jennee amanna. Kana malees amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu wal barsiisu wareegamni waraanni bilisummaa Oromoo baasaa turee fi itti jiru haala akkaan rakkisaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo qabsoo isaa gaggeessaa qabsoo Oromoo baatee har'an ga'u wal hubachiisuun qabsoo hadhooftuu kanatti firii gochuuf Oromoo mara irraa waan eeggamu mari'achuuf waraana bilisummaa Oromoo akkaataa itti gargaaraniin waraana cimaa taasisuu danda'amu irratti wal mari'achuu wal gorsuun waan waraana bilisummaa Oromoof gumaachame walitti qabaniin waraana bilisummaa Oromoof erguu gargaaruuf faaruu alaabaa Oromoo kana bakka bakkatti akka farfamu walii dabarsuunii fi faarfachuun kabajamuu qaba jennee dhaamna. Waraanni bilisummaa Oromoo alaabaa Oromoo Oromiyaa irratti dhaabuuf falmaa gochaa jiru akka milkaa'u ga'ee keenya yaa ba'annuun hamsa jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaati. Namni biyya bayaa ijoollee michiisa malee rafuu guyyaa eegdi malee halootoo nambaa roorrifamee nafuu. Odoo waaqayyoo ta'ee amma odoo waaqayyoo ta'ee jamboo malee roobuu odoo jamboo ta'ee leessa malee magarsu odoo leessaa ta'ee durba kuntu taati malee beekamu. Don't